Maalinni yeroo hundumaa soogidda ta'uun soogiddi bara nyaata hojjetamu kamittuu ni dabalama. Garuu yeroo tokko tokko immoo nyaanni inni keessatti hin barbaachifne hin jira. Kanaafiyyuu isinis yeroo tokko tokko keessaa afaa malee waan hundumaa keessatti hin hirmaatinaa. Fakkeenyaaf dhimma nama dhuunfaas, dhimma miidiyaa garaagaraas, dhimma isa gaarii ta'es, dhimma isa hamaa ta'es zim jettanii miidiyaarra olii gadi afarsaa hin ooliinaa. Dhimma nama dhuunfaa keessa galuu isin hin barbaachisu. Namni waan godhu isin hin mari'atee godha miti. Isinis immoo waan gootan namaan mari'attanii gootu miti. Kanaafiyyuu maal dhimma namaa olii gadi afarsaaluun inni hamaan gaafa ta'u, inni gaariin gaafa ta'u bakka koomantii isin nafu, laayikii isin nafu, sheer gochuu isin nafu, poosti gochuu isin nafu, maa inni waan isaa akkas ta'uun hin barbaachisu bara. Yeroo tokko tokko dhaggeeffachuu. Yeroo tokko tokko zim jechuu, yeroo tokko tokko callisuu malee yeroo hundumaa dubbatu. Callisuu yeroo qaba, dubbachuu yeroo qaba, gadduu yeroo qaba, gammaduu yeroo qaba, argachuu yeroo qaba, dhabuu yeroo qaba, kolfuu yeroo qaba, boo'uu yeroo qaba jedhama macaafa keessatti iyyuu. Kanaaf maal isin shamarroonni koo biyya harabaa jirtan baay'een isin hin jaaladha, isin hin qaba. Garuu jechuudha waan hundumaa keessatti hin hirmaatinaa. Dhimma namaa keessa isin galiinaa. Ilaalaa dhaabadhaati. Maaltu isin dhibe isiniin? Ani waa'ee koo maalan cidha of yaadame dhaabadhaati. Namni immoo waa'ee koo maal cidhaati ilaalaa. Gaafaan namaa odeessaa ooltan jechuudha. Namni kun fuudhe haati manaasaa garaatti baatte poostii godhatan guyyaa tokko lamatti ta'e maaltu nama dhibe amma? Dhimma dhuunfaa isaaniiti bakka dhimmichi dhimma jireenya isaaniiti waan ta'eef waan nu ilaallatu hin qabu. Namni kamiyyuu akkuma isaa galetti akka fedhii isaatti akka beekumsa isaatti jireenya isaa gaggeeffata. Ana akkanaa galetti akka nu badhetti akkanaaf ta'utan jireenya koo gaggeeffadha. Isinis immoo akkuma kana. Kanaaf maaltu isin dhibe qoyimee? Maaluma inga'u kana caalammoo warga torban tokko nama olii gadooftu amma sakkaaraatti naannessuun kun maalidhame? Waan baay'een isin taazaban ture jechuudha dhugaa. Har'a boruun dubbadha jedhee manni isa garuu guyyaa isaa amma ga'e jechuudha. Yeroo darbe bakka ijoollonni baay'een keessan bakka nagaatti jettanii barreeffama garaagaraa poosti gootu. Yoo duutani namaaf duutu. Namni bakka keessan du'a sintu du'ee bada ana feenuma jiraata jireenyatti kan bara ishii muluu qubachaaf yoo jiraatte harmee keessanidha. Kanaaf maayinni miidiyaa garaagaraa irra ooluun bar sammuu nama dhukkubsaa dhugaa isiniin jedha. Sa'aatii 24 bilbila ilaalaa ooluun, miidiyaa garaagaraa ilaalaa ooluun, koomantii barreessaa ooluun, laayikii gochuu, sheer gochuu, abaluu akkas walitti dabarsaa ooluun bar sammuu nama dhukkubsaa. Yeroo tokko tokko boqodhaas malee sin barbaachisa boqonnaanis waan hojjettaa yoo dhabdan yeroo boqonnaa keessanii hojii madaamii irraa baatanii bilbila warra qojjettaniin taa'inaa. Takkas rafaa boqodhaa sammuu keessan boqochiisa. Sammuun namaa boqonnaa barbaada. Jireenyi namaa boqonnaa barbaada. Maaliif jennaani akkasiin abdii kutannaa garaagaraa keessa galtanii jireenya keessaniif illee abdii kutattanii baqaanii gatiin qabu kana booda du'annaaf mala jettanii waan garaagaraa poosti gotan kan sin taasisu keessaa inni tokko sa'aatii dheeraa hojiin dabarsitanii ganaa deebitanii immoo miidiyaarraa isa nama gaddisiisus isa nama gammachiisus gaafa ilaalaa ooltanii immoo jireenya keessan irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf yeroo tokko tokko boqodhaa isin barbaachisa boqonnaan akka amantii keessanitti faarfannaa garaagaraa dhaggeeffadhaa. Macaafa qulqulluu dubbifadhaa. Waan sammuu keessan firii godhu barbaada. Akkuma qaamni keenya soorrata nyaata soorrannu bishaan dhugnu sammuun keenyas boqonnaa barbaada. Nyaata barbaada. Nyaanni immoo sammuu keenya boqochiisuudha. Sammuu keenyaaf jechuudha. Soorranni sammuu keenya boqochiisu riifireessu gochuu yeroo tokko tokko bakka hin barbaachisa. Kanaafiyyuu dhimma namaa keessaa ba'a. Kaayyoo mataa keessanii ilaalaatii adeemaa akka amantaa keessanitti waaqa keessan kadhadhaa. Warri iddoo isaan gaan kanarra geessan ishoo jedhaa waaqa galateeffadhaa. Warri immoo sadarkaa kanarra hin geenye waaqa achiin naga'i jedhaati waaqa kadhadhaa. Zim jettanii dhimma namaatu afarsitanii an keessan immoo duubaa bada. Kan namaa haasofti kashii abiddarraa gubatamaa abiddarraa qoqa jedhu. Kanaaf otoo kan namaa haasaa ooltanii dhimma keessan akka hin ganne boru. Kanas isinitti himuu barbaada. Maaliif jennaani har'a dhimma nama olii gadi afarsaa ooltanii boru an keessaniif immoo teessanii boostiin irra hin jiru. Dhaabbadhaa of ilaalaa yeroo tokko tokko of ilaaluun hin barbaachisa. Kanaaf baay'een isin jaaladhaa shamarran biyya Arabaa dhaabbadhaa of ilaalaa kaayyoo qabdan irratti waaqa kadhadhaa. Kaayyoo namaa kan namaa milkeessu waaqa qofadha. Malee sa'aatii 24 miidiyaarra ooluun kaayyoo keessan biraan singaa otoo hin ta'in lafa kaayyoo keessanis sin hanqisa. Kanaafiyyuu dhimma namaa keessaa ba'a.
dhimma keessan qofa dhaabbadhaatii ilaala. Kaayyoo keessan yaadadha. Irratti waaqa keessan kadhadha. Malee dhimma namaa keessa asiifachi deemaa gaafa ooltan kan keessan gattu. Kan keessan akkasin harkaa hin baaneef of ilaala. Of ilaaluun gaariidha. Daawwitii keessatti gaafa of ilaallee waan baay'ee of irratti argina. Dhaabbannee of ilaalle jireenya keenyaafillee kan irrattis kan guutes of irratti arguu dandeenya. Kanaafiyyuu kana booda yerootti dhimma namaa keessa asiifachi deemaa ooltan otoo hin ta'in yerootti deebitanii dhimma keessan dhaabattanii ilaaltanii kan bade sirreeffattanii kan tole immoo itti fuftan siniif akka ta'u abdiin qaba. Maaliif jenna wal gorfadha. Wal gorfachuun gaariidha. Maaliif jennaani irrina walii keenya nuti walirratti arga. Kanaaf abalati kana sirreeffadhu. Abalati immoo kana sirreeffadhu waliin jettanii yerootti wal gorsitanii malee yerootti maqaa keessan busheessitan ta'uutiin qabu. Maaliif jennaani namoonni baay'ee isaanii shamarran biyya Arabaa jiraniif ilaalcha gaarii namni siniif hin qabu. Kanaaf immoo sin immoo warra gatiin keessan guddaa akka ta'e beektu. Kanaaf gatii keessan hin xiqqeessinaati bakka hundatti hin argaminaati of qoxxoba. Bakka laayikii gootan beekaa. Waan komentii gootan beekaa. Waan sheerii gootan beekaa. Waan poostii gootan immoo beekaa. Maaliif jennaani jiruu hin qabanii. Kanaaf akkasiniin jedhama waan ta'eefi. Kanaaf waan gatii qabu hojjedha. Waan boru itti of ceebbaatan otoo hin ta'in waan boru ittiin ofitti gammaddan hojjedha. Kanammoo yoo dhimma namaa keessaa baatan qofa kana gochuu dandeessu waan ta'eef dhimma namaa keessaa ba'aa kaayyoo mataa keessanitti deebi'aa kaayyoo keessa yaadadha. Maaliif akka manaa baatan beekaa malee dhimmuma namaa asiifachi oofaa hin oolinaan ergaa kooti nagaa fayyaanaa ta'a. Obboleettii keenya ayyuummoo waaqayyo nagaadhaan si eegu Dr N&A baga gammaddee baga waaqayyo isin gargaare jechuus hin daganne share like comment gochuummoo hin dagatina yeroo gaarii qabaadha.